Zoom! Kan beektaa? Gonkuma akkanatti illee nan tuqu. Wayyoo ana. Kan kee garuu sitti himu sirriitti riibamtaa turte. Lakkana naati kun tuqxeen beektu. Akkanatti. Daa'ima amala qabeessa addunyaa kana. Biyyaa ta'e otoo likoo koon dhiqatiin rafeen obboleessi koo eecha inni na dha'e dhugaa rabbiiti asii gidaaratti na rukutee na godhee sana booda dhugaadha. Yeroo rafu qofa miti nyaatuma illee yeroo nyaadhu luka koona ni dha'a. Akkoo keerraa kan hedduu si ajaa'ibsiisu mee maali? Yeroo baay'ee afaanan dubbadhaa jetti. Afaan maali? Afaan Ingiliffaa. Achii booda dubbadhu yoo jettuun immoo na funuunaa siin jettu. Na funuunaa. Tole humaan heeriin eessatti hojjetama? Eegeen fardaa kun immoo maqaa isaallee nahin. Miti? Garuu fardichi irratti fincaa'ee yoo ta'e yoo. Yaa rabbi. Itoophiyaa keessa artistiin ati baay'ee jaalattu eenyudha? Beesintu. Alamaayyoo Taaddasa. Karaa uffataati wanti siquun namni jira? Ana yeroo hunda kan na mudatu meediin chaayinaa kan jedhudha. Garuu yoo midha maashinichi meediin Itoophiyaa jedhee kan maxxansu. Uffanni meediin chaayinaa jedha. Korojoonis meediin chaayinaa. Namoonni barnurraa fudhatanii waa hunda kan hojjetan. Amma fakkeenyaaf namoonni gara Ingilizii jiran iskarpii hojjennee jedhu. Baaqeen Itoophiyaa keessatti hojjetame. Eeyyee. Nu isa hin furdisnu. Kuni teekinooloojiidha. Baaqeedhuma furdisan iskarpii. Nuti warri Itoophiyaa uffata hojjechuu hin dandeenyu moo? Amma fakkeenyaaf uffatni ati uffatte kuni Itoophiyaa keessatti kan hojjetamedha. Wagan eenyudha? Namicha ollaa keenya dukkaana qabudha. Nyaanni ati jaalattu maali? Misira baay'een jaaladha. Qarashii isaati malee anis nan jaaladha. Chaayinoonni nyaanni isaan jaalatan maalidha? Chaayinoonni nuyiin hiyyeessa jedhanii nu yaadu. Garuu mana keenya keessa kokkeen jira, hantuunni guuteera. Nuti garuu nyaannu. Yoo xinnaate nuti mooraaliidhaan dureeyyiidha miti. Billaacha dhabnee miti kan nuti beeloof. Kanaaf nuti safuu mooraalii amantaa waan qabnuuf dureeyyu. Waaqayyoo barkan hundumayyuu uume gaariidhaaf. Sirrii jetteti. Yaadime. Amma fakkeenyaaf killeen qarshii 9 ture 12 galee jira miti? Zeeneeraa qarshii 12. Ammas galateeffachuu qabna natti fakkaata. Innis gaariidhaaf. Eeyyee maaliif seete? Kan kaleessaa sana osoo waakkannu kun oomma laale misira qarshii 60 osoo waakkannu amma 150 gale. 150 kana kan galateeffannoo ta'e 1,500 galuu dhiisuu isaatiif ragaa tokko illee hin qabnu. Galata. Amma namni waan nyaatuuf qofa osoo hin taane wantoota garagaraatiifis qarshii ni baasa miti? Fakkeenyaaf amma rifeensi kee kun ji'a meeqa nyaatame? Amma fakkeenyaaf rifeensa kootiif kaarota oiliin bitaa? Kaarota oilii dibattaati? Ati dubartii waan hin taaneef siif hin galu. Lakki naaf gala! Naaf gala bareedduu ko! Ani iddoo kanatti kun olaa rifeensi koo moluu ta'ee na jalaa faffagaatee kaarota oilii dibadhee tanan bakka isaatti naaf deebi'e. Dibata faayidaa qabudha kaarota oiliin gatii isaati xinnoo. Yeroo ammaa kana namoonni wanta qaalii ta'edha kan hawwan. Amma ani fakkeenyaaf misira baay'een jaaladha. Misirri garuu qaala'eera. Ati amma zayita malee nyaanni mi'aawu jetta. Zayinnis qaala'eera. Haamiin baay'ee mi'aawu miti? Hin mi'aawu. Maarree kana dhaawoo ta'e namoonni yeroo baay'ee maaliif hin namaama? Maalan beeka egaa loomii jaalatanii ta'a. Itoophiyaan biyya qulqulleettiidha jedhama. Garuu hundumtuu qulqulleetti Arseemaan amma yommuu as dhuftu biyya kana yommuu ilaaltu ani akkasitti dhama'ee namoonni maaliif maqaa kiyyaan xabala dhugaa maaliif nama biraatiif gaarii hin taane jettee yaaddu. Meekaappii ni dibattaati? Inni seexana fakkaachuudha. Amma bar dubartiin surree akka hin uffanne dhiirris uffata dubartii akka hin uffanne jedhamee jira. Amma fakkeenyaaf TikTok yommuu ilaaltu dhiirri akka dubartii ta'u ni jira miti? Dhiira ta'e amma fakkeenyaaf ani dubartii akka hin ta'uuf miti dubara ta'e kanan uumame. Atis dhiira ta'e jedhamteeti dhiira taatee kan uumamte. Garamitti deemaa jirra? Kan Waaqayyoo dhorge. Wanti uummata jibbu kan godhatan maaliif ree? Cubbuu isaaniin beekan. Meekaappii dibachuun seexana fakkaachuudhaan aan jetteetta. Eeyyee. Kanaafuu akkas taanaan shamarran fuula isaanii maaliin kunuunsuu danda'u jettee yaadda? Amma bar Waaqayyoon bifa baay'ee bareeda isaanuuf kenne. Bifa keenya akkas bareedu sana itti daballa jennee fuula keenya balleessina. Akkam? Amma fakkeenyaaf finniisni isaanii akka mul'anneef faawundeeshinii dibatanii kan bahan ni jiru. Akkasidha. Amma immoo dubartoonni jarjaranii kaatanii yommuu bahan fuula isaanii irratti finniisni buk jedhee namni immoo yommuu ilaalu mucayyoon kuni kan akkanaati. Fuula ishirra wanta ati jette kun yoo jiraate maal haa gootu? Yoo kadhannaa goote hin fayyitu? Ni fayyi. Xabalee yoo fayyadamte hin fayyitu? Ni fayyiti. Mee abajjatu moodeliingii barachuudhaaf fedhanii qabdaa? Eeyyee barachuu nan barbaada. Eenyu osoo si barsiisee si fooyya? ABS irra kan jirtu dheertu sana. Luulaa moo? Isheen yoo na barsiiste natti tola. Egaa luulaa koo mucaa kee nu harkaa fudhadhu siin jenna. Abbaa kee waliin yeroo baay'ee yeroo dunkaana deemtu maal jetta? Ijoolleen kadhatan baay'ee kan nama gaddisiisan ni jiru. Abbaan kiyya ispiraayitii yoo naaf bite dhugaa hin jedhaan. Yeroo tokko immoo karameellaan yommuu naaf kennamu
Ani yoon barbaade boruu bitachuu nan danda'a rakkoon qabu jedheen kennaaf. Amma uffata kennuufiin barbaade. Tole. Laawundarii galchee haarawaa fakkeesseen kennaaf. Osoo miicin callistee yoo kenniteef maal rakkoo qaba? Isaanis uumama waaqayyootii bar. Uffata har'a uffatte boruu irra deebitee yoo uffatte har'as irra deebii uffadhu yoo jedhamte osoo hin miicamiin moo jetta miti? Uffata miicamaa ta'uu dhiisiti. Uffanni haaraan bitamee ijoollee kennamuufi qabudha. Kanaaf gaaf tokko daabboo bituu yommuu hin deemu uffata Afrikaa baay'ee bareedu tokko uffatteen arge. Eenyu? Mucayyoon kennuufi barbaadu sun. Tole. Baay'een gammade. Waaqayyoon maal jettee yeroo kana argitu? Wayyo yaa rabbii koo. Wanta nan yaade waan naaf gooteef baay'een si galateeffadha. Maatiiwwan tokko mucaa kootiif barnoonni hin galu, mucaan koo wallaalaadha, mucaan koo akkasidha jedhanii kan abdii kutanii jiru. Mee isaaniin gorsa akkamii gorsita? Mucaan keenya duudadha waan jechaa jirtaniif mucaa keessan duudaa gochaa jirtu. Mucaan keenya dadhabaadha waan jettaniif mucaa keessan dadhabaa gochaa jirtu. Mucaan keenya qaxaleedha yoo jettan mucaa keessan qaxalee gochaa jirtu. Mee amma maaloo Itoophiyaa keessatti rakkina guddaadha jettee kanatti yaaddu maalidha? Hin ta'u jecha jedhanidha. Eenyudha kan akkas jedhu? Amma fakkeenyaaf kophee bituu gaafa deemtu inni suni qarshii 500 gaafa jedhamtu maaloo qarshii 300 yoo naaf goote maal rakkoo qaba gaafa jettuun lakki hin ta'u ani kanan fidee bar chaayinaadha isiin. Kanaafuu amma Itoophiyaa keessatti rakkinni guddaan jecha hin ta'u jedhu kanadha. Itoophiyaan biyya dureetti akka taatu mee maaltu barbaachisa jettee yaadda? Nageenya. Kanaafuu nuti amma maal gochuu qabna warri jajjabaan? Amma bar dhiibbaan kan dhufu namoonni tokko nama yaraa ta'anii namas yaraa godhu. Isaan garuu gaarii yoo ta'an namoonni baay'een illee gaarii ta'u. Akkasuma biyyi keenyas nagaa argattee wal loluun hin jiru. Namni tokkoyyuu badiin balleessu seexaanni illee biyya kanarraa ni bada. Waaqayyoon wanti inni adabu ulfaatadha. Fakkeenya Biraaziloonni seexana sanitti waan amananiif waaqayyoon waan xureessaniif lolaa guddaatu ka'e. Nama meeqatu du'e balaa sanaan? Amma bar namoonni seexaanni qarshii kennuuf ni jiru miti? Biyyee. Garuu wanti waaqayyo kenne obsa qaba waaqayyoon. Garuu wanti seexanni kenne al tokkoon daaraa ta'a. Mee ammati akka yaadduutti Itoophiyaa irratti maal dhabe jettee yaadda waaqayyo? Nuti lola Itoophiyaa keessa jiru kana yoo dhaabne hunda isaayyuu yoo dhaabne namni tokko qofaa isaallee gaggeessa ta'uu ni danda'a. Gaggeessan illee osoo dhabame namni illee waliin loluu homtuun uumama. Amma fakkeenyaaf namoonni tokko namni natti muufata jedhanii gaarummaa isaanii baasan. Maal jechuudha? Namni tokko immoo nama baay'ee gaariidha. Gaarummaa isaa kana yoo baase immoo namoota baay'eedhaan wal lola. Achi gaarummaa isaa baasuu hin barbaadu. Namni Itoophiyaa hundi isaayyuu waraanee namoota Xaaliyaanii hunda isaanii mo'ataniiru. Kanaaf nama tokko dhiisitii nama 60,000 lakkaa'an mo'atanii jiru miti? Maaliif wal gargaarree kan hin hojjenne? Isadha rakkoon.